biyya kana haalli jireenya biyya kana addaan nama baasuu danda'a. Inni asii biyya galee isiin asii haftee yoo inni fuudhe sababa inni fuudhe kanaaf waan okay. Gaafiin kiyya hiriyaa ta'e tokkotu abbaa manaatiin wal dhaban jechuudha. Isin ni kaaya ofirraa fakkeenyaaf faaksii godhuuf wanti faaksitti si dirqu wantoota akkamii fa'a? Sila isin dubartiin xiqqishuma jaarsaan wal dhabnaan maana hiikii kana maa heddummaate zamana kana kun alaamaa qiyaamaati. Dubartiin jaarsaan wal dhabuun hin jira rasuullis jaartii isaaniitiin wal dhaban jaarsaan wal dhabnaan gadi na dhiisii kanatti maa fiidan? Sanii way beekaariyaan illee. Jechaan kana waan isarraa jibbite isitu beekaa waan jaarsa ofiirraa jibbite isitu beeka waan isiin immoo yookaan fasii godhuu waan barbaaddeef waan yookaan isiin qulcii maharii isaa wajjaan bahuu waan barbaaddeef isitu beeka. Garuu shari'aan akkanumaanii miti waan tokko yoo itti hammaate yookaan jireenya keessatti yookaan nama inni ibaadaa hin qabne yoo ta'u taate yookaan amalli isaatii fi isii walitti galuu dhabanii ani haqa namticha kanaa jaartii isaa tahee miidheetiin rabbinatti dallanurra wajjaan bahuu wayyettee waan garagaraa laaltee isiin ammootu murteessuu dandeetti? Miti. Wantoota kanneen hundayyuu osoo hin taane fakkeenyaaf namni tokko biyya wal fuudhee walii galteedhaan haadhaaf abbaan isiillee haati isiitti gurgurtee innillee haadhumarraa isii fuudhee biyya kana waliin dhufanii biyya kana haalli jireenya biyya kana addaan nama baasuu danda'a. Inni asii biyya galee isiin asii haftee yoo inni fuudhe sababa inni fuudhe kanaaf waan daladdee isa biraa qabaatte sababa kanaaf walitti aaranii walitti dallananii yoo isiin isaan na hiiki jette yoo inni hiikuu dide akkana. Sababa inni fuudheef na hiiki jechuun mirgan qabdu. Fuudhuu shari'atu hayyamee dubartii takkaa miti haga afuriitti fuudhuu shari'atu hayyame. Inni haqa isiini eega jennaaniin taanis jaartii lamaanuu haqa isiini eega jennaaniin haa fuudhu maana irratti fuute gadi na dhiise jechaan dubartiin sirrii miti. Tayyib yoo hin fuudhin fakkeenyaaf dhiirri tokko dubartii lama yoo hin fuudhin sadi yoo hin fuudhin dubartii abbaa tokko jala dubartii meeqatu dhalataatiin hin jira. Ani tabiraa hin barbaadu na dhiifte fakkeenyaaf isiin ani tabiroo hin barbaadu yookiin isii gadhiisu yookiin ana gadhiisute fakkeenyaaf isiin tun waliin xaartee jirti waan baay'ee waliin taatee jirti ani qabeenya kiyya hiyyummaa fi qananiillee baay'ee si wajjin dabarsee jira kanaaf yoo jiraatte na wajjin jiraachuu yookaan ana na gadhiisu jettee yoo sanoo akkam. Gadi na dhiise jechuun isiin mirga qabdi wanni isii dhoggaan jiru garuu sababa inni fuudheef ganna dhiisi jechuun gaarii miti. ما إنه كوني وارب هياميتي نيجي حتى يو إنجيتي نيجي واني سين جبتوه ما أي بيواني دي ديسين كم توقت هو كبدي مالا لاجوكا قادي ريتيتني نكنا وانا كنا تنمودته وجنبه بربادا حاجتوني قادين التيما ويتسن ماله وفي واني سين الدوفي تمرتيس توي تنجر يو إني قادين ديسين قادي ريتي قادين موتو فلا إسين آلاف واني سين تاتو التيما يتجا يوكاني ورا وفيك عادتي ارجتي isiin amma dhimma kanaaf isan barbaaddu ta'e ofii ofiitii kul'ii godhuun dandeettu. Kul'ii of godhuu jechaan bar maharii ofii san deebiftee fi waan duraan inni itti baase kennitee fi yookaan mallaquma birootu dabaltee waa irra buuftee eegasii inni gadi si dhiiseedhaan gadi si dhiisee jedhaan kul'immaan sunu xalaaqa wajjiin argama jecha. ملك إساد ديفته مهري كهو جتة سنبر بعد جتة خلاص بريتي أسنادة بسيتي أنا طلقتك جراني أكسيت في الرادمت خلعين اللي طلاقة ترى الرادجة ماله مهري كهو روتي خلاص أنا كل أفقولي أنا نفسي ولين بينو جتة أكسيت أفما أفيتي ديمون اندندت يوكاني قادي ريتي قادين الرابوسو يوكاني ويتسيم ملك إساد ديفتفسن إني قد سيدي سجتشونيد طيب اسم بيه بروجكت تا اني بيه جرا اني ابدا قد نيسو جد انا يوم اللي نيتي متي ابدا نسين نيسو جد اسم بيه بروجكت فاكس وغرو دندتي قادي رايتيتني ني دندتي قادي رايتيتني غرو ني دندتي او كاني ورا فاكس وفي غرو دندتو بوليتيتي وفي وني دوبرتين غرو دندتو تكلين جيرو
yookaan qaadii yookaan jaarsum jedduma lamaan tana malee dubartiin ufumaa of heerumsiisu ufumaa gadi uf dhiisuun hin jiru kun si deebi'e na fakkaata. yoo akkas taate laafaadha yookaan dubartiin jaarsaan wal dhabdee xiqqishu jennaaniin hoo raboo mallaqa kee birrii hagana natti kennitee miti hoo kalaas nikaani keenarraa bu'e salaamu aleekum jettee ka biraatti heerumuu taanaaniin bultiin namaatu diigamte ka aangoon qabdu dubartiin aangoon qabdu yookaan qaaditu rabuusa kul'ii yoo uf gootes mallaqa isaa deebiftee fi eegas inni akkas. kul'ii ammoo gaafa ofii kul'ii uf gootu kana takas. Abadan gadi dhiisuudha isiin ati taate tayyib yoon barbaanne isiin takas obboleettii ta'e deebii biraan qabdu deebiin biraa kan si deebisu hin jiru kam amma sitti hime kana. kul'ii yoo uf goote isarraa yoo mallaqa isaa deebiftee fi mahrii isaa deebiftee fi wajjaa yoo baate iddaa qofa ji'a tokko qofa eeggatti akka dubartii inni ufiin gadhiisee san ji'a sadi teetteen eeggattu ta kul'ii tuni iddaa qofa ji'a tokko qofa eeggatti garaa isii keessatti waa hafamoo waan hafne san booda ka barbaaddetti ofirraa heerumuu dandeettii deebiin kanuma wanni biraa takka illee hin jiran. Isaaf isiin adda turaniirani idda barbaachisaa fakkeenyaaf waggaa 5 jaldaan turaniirani. Waggaa 10 wajjaan hin turre laazim inni gassi dhiisennaan hin idda akkas. maaliif iddaa kana rabbi waa hedduuf karaa godhee jedduu kana keessatti inni illee deeffatuudhaaf carraa qaba waan taateef dubartiin barjaarsi gadi dhiiseetiin hin jedhe hattan wala hassukna wala hannafaqa mana isaa teettee nyaatti mana isaa teettee dhuyti mana isaa teettee uffatti haga jiini sadii sun dhumatutti jecha akkasi baarakallahu fiik. Iya, okay. Okay.